jirra jirtu yooyyaa nageenyi badhaadhaa wardoftoota hawwiyyee SM Entertainment hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan jaalalaaf kabaja isin biraa ga'u jecha har'an wanti irraa dubbachuu dhufee lammiilee keenya biyya Suudi Arabiyaa keessatti mana hidhaa keessatti dararamaa jiranii gurraa taanu yaa Oromooti yaa ilmaan Oromoo obbolaa kan keetiif gurra ta'ii obbolaa kan kee gaafa inni du'e suuraa olii gaffacaasaati isaaf hin boo'inii har'a bayiiti obbolaa kan kee rakkoo ragaa jiru kana gurra ta'ii fi obbolaa kan kee rakkoo keessaa baasii gaafa har'a obbolaa kan kee rakkoo keessaa baafte karaa rabbiitiinis boru jazaa argatta karaa Oromootiinis Oromoon boru galata siif galcha waan ta'eef lammii keetii biyya ormaa keessatti dararamaa jira gurra ta'eef yaa ilmaan Oromoo bakkuma jirtanitti hundi keessanuu jechuudha. Ilmaan Oromoo akkasitti rakkataa jiran ilmaan Oromoo akkasitti mana hidhaa keessatti qaamni isaanii ciccitee ho'ii isaan fixee waan nyaatan dhabanii ijoolleen keenya akkasitti dararamu jiran dhugaa an akka kiyyatti hedduu natti dhagahame baay'ee waan emotional nama godhuudha. Dhugaa dubbachuuf nuti hin jirru ijoolleen kun roorroon biyya keessatti hammaateetu biyyaa isaan baase jireenya keenya fooyyessana jedhanii biyya ormaa deemaniiti rakkoon kun achi keessatti isaanitti mudatee jira waan ta'eef ijoolleen kun biyya keessatti jireenya gaarii warroonni maatii biraa waan qabeenya qabu faatu keessa jira jechuudha. Maaliif rakkoon tasaa nama mudatu kun wanti rabbii nama fide maal godhan jaalachuma waan ta'eef ijoolleen kun osoo galanii ammas jireenya gaarii argachuu danda'an rakkoon kun isaan qaqqabe waan ta'eef gurra ta'aa fi ijoolleen kun akka maatii isaanii bira gahanii biyya isaaniitti galanii yeroo lubbuun isaaniillee rabbii karaa rabbii deemuuf ta'e rabbiin isin fudhadha jedheen biyya isaaniitti galanii maatii ofii biratti yoo lubbuun isaanii baate santu waan gaariidha. Maaliif asitti biyya ormaa keessatti yeroo lubbuun isaanii baanis reeffi isaanii qoshaashatti darbamuun allaattiin isaan nyaachuudha. Biyya ofii keessatti immoo maatiin ofii kan hafateeti haala gaariidhaan reeffa ilmaan isaanii awwaalata waan ta'eef lafeen ilmaan keenya biyyatti galuun guddaadha waan ta'eef Oromooti gurra ta'aa fi obboleewwan keessan kana akka rakkoo keessaa fuutanii biyya ormaa keessaa gara biyya isaanii galan gurra ta'aa fi akkasuma waan dandeettanii ilmaan Oromoo bakka jirtanitti qarqaaraa sila mootummaan hin jiru mootummaa bakka hin qabnetti nuti wal cinaa dhaabanneeti miidiyaaleen ijoollee kanaaf gurra ta'ee addunyaa beeksisuufiin qabna waan ta'eef miidiyaanis ijoollee kanaaf gurra ta'a akkasuma namoonni dhageettiin addunyaan isinii qabdu hundi keetu lammii kee kanaaf gurra ta'ii lammii kan kee rakkoo keessa jiru kana addunyaa muluu beeksisii fi yaa ilmaan Oromoo hadaraa keessa walirratti ilaalina. Hedduu tokko namatti dhagahama carraan hadha isaan ijoollee kana qabe boru nurra ga'uu danda'a carraan hadha isaan irra ga'e isinirra ga'uu danda'a waan ta'eef bakka jirtanii waan jirtaniin ijoollee kana cinaa dhaabbadha. Dhugaa baay'ee waan namatti dhagahamuudha waan baay'ee emotionalitii nama godhuudha. Oromoo ta'anii dhalachuu yakka ta'e silaa jechuudha. Rabbiin haqa keenya dabe rabbiin haqa keenya kan dabe kana gaafa haqa keenya nu galche titti'ina maal goona hiriin keenya kana ta'e waan ta'eef rabbiin bara nu dukkaneesse kana nu ifutti jira waan ta'eef ilmaan Oromoo bakka jirtanitti obbolaa keenya kanaaf gurra taanee gurra waliif taanee waan qabnu wal bira dhaabannee wal haa gargaarru
akkuma roorroon biyya keessatti ammaatti biyya ormaatti nu biraa afaan jirtu roorroon biyya keessatti hayyoota keenyaaf beektota keenya nyaatte hayyoota keenyaaf beektota keenya mana hidhaa keessa dararaa jirtu ammallee biyya ormaatti nu biraa nafne waan ta'eef oromootiya bakka jirtutti gurra ofii ta'e bakka jirtutti gaafa dukkana kana baane gaafa mootummaa nama nyaataan kun ofirraa balleessinee mootummaa nuu ta'u filannee gaafa dukkana kanaa baanii waan hunda dubbanna waan ta'eef yaalmaan Oromoo bakkuma jirtanitti obbolaa keessanii gurraa ta'anuu fi gaafa du'an hin boonnuu fi amma gizee jiran kana rakkoo keessaa isaan baafna hadiraa ilmaan Oromoo jabaadhaa gurra ta'aa fi waan qabdaniin bira dhaabadhaa isiniin jedha. Yaada kee ammaaf asuma irratti gabaabsaa warroonni YouTube chaanaalii keenyaaf haarawaa taatan YouTube keenya subscribe gochuudhaan akka nu jajjabeessitanii yaadota garaagaraa fi akkasuma waan hedduu isin biraan gahuudhaaf qophii xumurree jirra waan ta'eef asumaan nu jabeessaa isiniin jedha. Ammaaf nagaan nu tura.